Gammachuu Magarsaan jedhama. Kanan dhaladhe gaaruma Maa'oo karaa Garasii fuullee Alakuu gaaruma jalatti dhaladhe. Akka lakkoofsa Awurooppaatti 1953 dhaladhe akka kan Awurooppaatti. Akkuma Second World War waraanni addunyaa lammaffaan xumurame nin dhaladhe jecha isuma booddeen dhaladhe. Waggaa 9 biyya kanaa bahee Gimbii dhaqee Gimbii immoo waggaa 9 taa'ee achitti ni elementarii baradhe. Gammachuu Magarsaa jechuun nama asitti dhalateedha. Asitti hin guddanne Gimbiitti hin guddadhe. Hiriyoonnan qabus ijoollee Gimbiiti baay'een isaanii. Achi immoo Finfinneedhaan deeme. Finfinneetti immoo high schooliin baradhe. Booranas waggaa 2 taa'ee. Arsii keessa waggaa 2 taa'ee. Baalee Harargee ijoollee Harargee immoo wajjumaan guddanne. Ijoollee Finfinnee ijoollee naannaa Shaggar warra akka Mokonnin Baayisaa warra akka Taayyee Morodaa warra isin hin beekne ijoolleen hiriyaan wajjiniin dhalan warra Finfinnee baay'eetu jiru maqaan isaanii kan hin dhahamina amma har'aattuu jechuudhaaf. Gimbiitti immoo namni dhugaadhumatti seenaan silaa dagachuu hin qabne amma har'aatti dagatamee jiru. Yoo dandeessan mana tokko maqaa isaatiin moggaasuu qabdani Mitikkuu Waaqoo jedhama. Mitikkuu Waaqoo. Wal'aansoo Oromoon qabe keessatti abbaadhaaf ilmaan kan itti wareegaman manni isaanii warri itti diigame warra Waaqoo Bajjeenaati. Mitikkuu Waaqoo Haramaya University irraa giraajuweet godhee Qellemii fi Gimbii Awuraajjaa walitti bunna boordii ta'ee buna argitan kana hundaa kan misooma isaa irratti qooda guddaa qabu Mitikkuu Waaqoo kana. Mitikkuu Waaqoo duwwaa miti namoonni gara Ejjetaan fa'aan jiru. Ejjetaa Fayisaa Roorroo ijoollee Gimbiiti. Ijoolleen Gimbii kun baay'ee ijoollee jajjabduudha. Amma abboomaa Mitikkuu warra dura wareegaman jechuun ilma Mitikkuu Waaqooti. Kanaaf iyyuu ankoogaa jireenyi koo Qellemitti dhaladheen Gimbiitti guddadheen Finfinnee dhaqee Finfinnee irraa Arsii dhaqee waggaa 2 Irshaa Limaatii Kaaduweedhaan sana keessa hojjedhee. Achi immoo Nageellee Booranaa dhaqeen Nageellee Booranaa immoo waggaa 2 taa'ee Oromiyaan hammam akka bal'atu matsaafarraan dubbifne yan keessuma deebiin beekaa jechuudha. Waaqoo guutuufaa wajjinis akkuma amma fuulaan wal beeknu kanan Waaqoo guutuufaa Dubroo Waaqoofaa Aliyyee Cirriifaa Waaqoo Luugoofaa akkuma isin beeku kanatti wal beekna. Gaafa isaanii galanii jaagamaa keellootti harka kennatan achiin jira. Kan gaafas fotoogiraafii kaases anuma. Kan gaafas Nageellee Booranaan jira siin jechuuf. Kanaaf iyyuu biyya warra raayyaa kanas riisarchiidhaanii yookaan Abbaa Lambeertoo namni jedhamu tokko kaatolikiidha. Qeesii kaatolikii addana aaddoo kana ture. Na waggaa 18 sayyoo kana haxanna'e faranjiin kun daachiidha. Afaan Oromoo akka anaaf akkuma Abbaa Filiiphoos fa'aa itti nama afaan Oromoo beekuudha. Waggaa 11 wajjiniin hojjedhe aadaa Oromoo qorachuu irratti isaa wajjin. Egaa sun eegan Jimmatti hidhamee mana hidhaatii baheeti bara Dargii. Baruma Dargii sana immoo yeroo lafti awwaajame awaajii sana hojiirra oolchuudhaaf Qellema Awuraajjaa
የመሬት ይዞታ ስራ አስኪያጅ ከናሲቲ ሹሜ አነ ከናፍዩ ገበሬ ማህበሪ አመሲን ሀርአየተን ከና ገበሬ ማህበሪ ከና ወረዳ ኩርነኑ keessatti awraajjaatti immoo ጠቅላላ ገበሬ ማህበሪ ከና kan dhaabe ana ani yeroo sana ato bulchiisi Wallagga ክፍለ ሀገር jedhan suni ato Abiyyuu Galataa ture አቶ አብዩ ገለታቱ ስልጣና የክፍለ ሀገር ዋና አስተዳዳሪ ናከን ስልጣን እኮ አውራጃ መሬት ዞታ ድዋቶን ታኔ ፍርድ ሸንጎ አከዳምኑ ወረኩኖ ታጣቂሞ ማልጀተን ከኔ ፍርድ ሸንጎ ከና ወጅኖ ሆጀተን ከፖሊሲ ኢሳኒን ከናቤ ገበሬ ማህበሪ ከናቤ አና ጫልቀበሳ የየበሳ ይቻል ከነም ፈካዳ ንገመቹ መገርሳ ይቹኒ ከነም ፈካዳ በረደርጊጋ አሲቲ ዱአነት ፈረደኒን ሚላን እርካበሄ ጉያ ድግደሚ ቶኮ ሚላን አደሜ ፍንፍኔት ገል በረደርጊ 19 akka lakkoobsa Habashaatti 1968 jechaadha. Sana booddee immoo Jimmattiin hojii misoomaarra ture safara piroogiraamii jedhanii safara piroogiraamii sanarratti amma nooraa dildila Gibee Qallaa anaatti karaa kiiloomeetirii 42 fi dildila sanaanatti ijaarsis botorto eeganu ijaarreefin immoo dargiin dhufee xolla'ii nurkaa fudhatee wattaadarri maasallanyaa godhate. Duraan garuu misoomaati jedhameeti kan Lutheran World Federationiin fandii godhee ittiin hojjennee jechaadha. Eegasii achii baheen dargiidhuma kana baqa keessan Keeniyaa deemee Keeniyaatti gaa undergraduate degree isa duraa hojjedhe achi immoo baheeni biyya Masrii dhaqee biyya Masrii waggaa 2 taa'ee biyya Masriitti immoo biyya Ingiliziitti na jijjiiranii biyya Ingilizii immoo waggaa 8 taa'ee achiga waa'ee dhuma aadaa Oromoo qorannaarra tureen achitti University of London lafa jedhanitti PhD waa'ee Oromoo kanarratti hojjedhe achi deebi'ee dhufeeni University Finfinneetti barsiisaa ta'ee qaxarame yeroo muraasaa fi na shuumanii turanii Finfinnee Universitytti innis milkoofne natti duulanii hojiidhaas na ariyanii achi isaaniin baqadheen dhufee addana meexxii kanatti lafuma abbaa keenyaa irratti mana ijaarradhe addana taa'aa ture kana gammachuu magarsaa wanni inni fakkaatu siin jechuufidha. Amma dhiiga kan kee yoo marammarane ati dhiigi kee Oromoodha maal jechuudha dhiigi Oromoo jechuun? Oromooni akkatti yaadanidha. Oromooni aadaadha, seenaadha, afaani, argaa dhageettiidha. Oromooni gadaadhaan bula malee gosaan miti. Gosa jechaan dhiigaan miti. Dhiigaan waliin lakkaa'an. Warri akka faamiliitti wal lakkaa'uun jira. Garuu dhiigi faranjii amma tokko kan Jarmaniitiif kan Ingilizii tokko Jarmanii maaltu Jarmanii taasise afaan inni dubbatudha miti. Ingilizii maaltu Ingilizii taasise afaan inni dubbatudha miti. Suwidinii maaltu Suwidishii taasise afaan inni dubbatudha miti. Oromoo kan Oromoo taasisu afaan inni dubbatu aadaa inni ittiin bulu safuu isaati sammuu isaati. Oromummaan akkatti yaadanidha malee dhiiga namaa miti. Sayyoo 6 fi 7 anfilloo jechuun
abaabilii fi akaakilii durayyuu ture. Ja'ansa yeroo jedhani ilmaa akka Oromoon himutti ga'a. Isa kana warri saayinsiidhaan immoo qoratu symbolic anthropology wanni jedhamu jira. Akka namni itti yaadu kun simboliidhaan yaadama. Warri isa beeku amma asitti isiniin ifan ibsa yonnaa jedhe teeknikalii ta'a. Garuu akkuma Oromootti yoo dubbanne sayyoo ja'an jechuun ilmaan abbaa lamaati. Ilmaan akkayyuutii fi ilmaan dullachaati. Akkayyu niitii sadii qabaa jedhan. Niitiin sadan akkayyuu haadha Galaanii, haadha Awuutii fi haadha Awuu, haadha Galaanii fi haadha Alakuuti. Haati Alakuu arfan Alakuu ijoollee afur deessee jedhu. Haati Galaan ijoollee 8 torba deesseef tokko 8 tuulama kana guddata soddoorraa fidanii guddisanii jedhan. Haati Awuu 9 deesse. So warri kuni sadan akkayyuuti. Haati dullachaa immoo arfan Laaloo, haati Laaloo 4 deesse. Haati Daallee 5 deesse. Haati Garjeedaa 12 deessee akkanatti lakkaa'u. So warri haadhaan lakkaa'u kuni gamanni sadii walitti meeqa? Laala haadha Alakuu, haadha Awuutiif haadha Galaan meeqa? 3. Haadha Daallee, haadha Laaloo tiif haadha Garjeedaa meeqa? 3 walitti meeqa? Sayyoo jahan jechuun warra kana. Isa kanarratti gosaan immoo addaan ba'ee Awuu salgan Awuu kuni sirbuma keessa yoo jedhamti Yemaalagii dirree salgan Addaarii Awuu hamman ofii hin jirree akkan gaarii hawwuu waan akkana jedhanii sirbanii. Na kun hundumtuu matsaafa keenya kan irraa xaqqafnu amma wanni walaloon ittiin sirban kun hundumtuu source documentiidha. Isuma xaqqafneeti isumarraa seenaa katabuun hin danda'amaa sin jechuufi ja'an sayyoo jechuun kana fakkaata. Torban Anfilloo busaaseedha. Baddee baddu iddoon ijaan baddu ja'an sayyoo har'ayyuu jira akka yaadaatti. Wanni guddaan immoo yaada sana malee an dhiiga keessa marammaree ati Oromoodha ati Oromoo miti wanneedhaan hin jiru. Sayyoo ja'an kana fakkaata. Akka Oromootti sayyoo jahanii gadaa Maccaa keessatti lakkaawama. Gaayoo 5 keessa jira. Macca jechuun warra fardaati. Farda yeroo ooftu maal jettee oofta? Mac jettee oofta miti. Kanaaf iyyuu Oromoon uummata seenaa qabudha. Asii immoo warra Qaallitti Gallabuutu warra Bokkuuti jedhu. Kuno yabaloo amma yabaloo jedhan kana beekta miti. Yabaloo miti maqaan sun. Kuni yabaloo jechuun yaa'a bal'oodha. Lafa amma mana tamaarii doonaa jedhanitti ijaaran harawwi sun lafa jahan sayyootiif torban Anfilloo itti walgahee seera muratudha. Yabaloo miti. Amma yaa'a bal'oo Boorana keessa jiruuni yaa beelloo jedhan. Isa as jiruun immoo yabaloo jedhan. Seerri Oromootti afaan Oromootti inni kunis yaa'a bal'oo kan Booranaan jedhan sunis yaa'a bal'oodha. Lafa gadaan itti wal geessuudha. Abbootiin gadaa 5 lafatti wal gahanidha. Kanattiin quba qabaadhaa jechuuf. Dambidolloon durumayyuu sentarii gadaa ture. Sigalee sentarii gadaati. Kuno yaa'a bal'ooni lafa amma yabaloo jettuun kuni sentarii gadaati. Faranjii biyya kana dhufe kanas Ingilizootatu fide. Karaa Gambeelaa kana deemtee beektaa? Gambeelaa fi karaa Buree.
Boongaa lafa jedhan beektaa? Eeyyee boongaa irratti muka gommaa makiinaa kan irraa tolchan muka gommaa achi dhaabuu pilaanteeshinii calqabee ture warri Ingilizii. Yeroo sana Kaartuumii fi Gibxirraa Girikoota walitti qabanii fidanas boongaa irratti warra achi qansarraatanyaa irratti kanaaf kaappoodhaaf jedhanii faranjoota Girikoota Armanoota maal kana achi fidanii dhufan. Boongaa otoo rubber plantation kana hojjetanii waraanni ka'ee wannichi kufe. Kufee jennaan warri Girikii lafa dhaqu dhabee asiin gaara kanatti achi ol ba'e. Yeroo addana buna immoo Oromoon ofii dhaabbatee waan funaanee dhuga. Buna kana biyya lafaa itti gurgurachuudha jedhanii warri Girikiitiif warri Ingilizii addana gama amma lafa awraajjaa Gizaatii baarrikottee ol iddoo sanatti Seferian Company warra akka Abbaa Caaliifaa Pitaara Girikii warra akka Dimitirii warra akka Dimitri Valandis warra akka eenyunni Abbaa Caffeefaa. Abbaan Caffee kun immoo Ilubaa Borii dhufe Girikiidhanis warri kun asitti buna nagaduu calqabanii Seferiyaanii wajjin. Gammadaa Ashuudoo fa'aa Gammadaa Ashuudoo beektaa? Abbaa buna shawaan beektanii? Buna mataatti baatanii Gambeelatti geessu asii qunnaa lama mataatti baatanii tamuunni 10 fudhatan. Innaa akka kanattiin iddoon kun iddoo nagadaas ta'aa dhufte namni baay'een immoo gidaamiidha bara Dajjaajjooteen qilee nama buusa miti dhagaadhaa kududdatti nama hidheetii maal jedhu qambarrii isa baqammoo gidaamiin akka jirutti buqqa'ee baqatee dhufee asitti gale. Akka kanattiin Dambidolloon guddataa deemte. Sidaamis, Oromoonis, Gidaamiinis, Maa'oonis, Maaloonis asumatti walan. Naannaa kana gaa waradaa Sayyoo, kan Anfilloo, kan Hawaa Galaan kuni, Tajjoon kuni, Laaloo Qilee kuni, waradaan kurnanuu ana jala jira. Ijoolleen tamaarii waradaa kurnan kanaa dhufu. Innaa Atsee Sayifa Ari'id jedhani afaan Girikiiti wanni kun hundumtu. Nuyi Girikiidha moo maaliifitu maqaa nu hin beekne maaliif nutti moggaaftu? Dubbiin jedhu ka'ee xabii meeqa ka'ee xabbaabnoo jedhanii iyyan. Innaa ani gurbaa Alamuu Shuuyii kana wajjin dabdaabbee tsaafne yeroo sana eenyu የወለጋ ትምህርት ቤቶች akkana ጽሕፈት ቤት kan ture eenyu jedhama maqaan isaa eenyu jedhama maqaa Yahudaa wayii qaba. Innaa isattis katabneeti namicha sa'addana jirus dhugeeffachiifne Sayifa Ari'idii keessanii lafa namni hiikaa isaa beekutti geeffadha. Nummoo asii namicha maraataa tokko qabna. Oliiqaa Dingil kan jedhamu kan Xaaliyaaniidhaan lole jennee maqaa Oliiqaa Dingiliin mogga'uu jennee maqaa Oliiqaa Dingil jenne. Isarratti xaphiin meeqa ka'ee anaasitti du'a natti faradan. Sana duwwaadhaaf miti gawaa'ee lafaas keessa jira waan baay'ee keessa jira. Garuu maqichichi deemee maquma Oliiqaa Dingil ta'ee amma kunoo dhalootatti darbee as ga'eera. Bara meeqa ture? 67 1967 akka kan Habashaatti
Anyway, wanni sin har'a gootanis wanni sin har'a gootan dhaloota dhufuu fi implikeeshinii qabaa jechuudhaafi. Kanaafiyyuu maqaan sun akkanatti jijjiirame. Makkoobilii Oromoodha. Lafinni dhufe calliyaa lafa jedhan beeyta. Warra calliyaa kana noonnoodha. Bara isaatti seera Oromoo kan buru Makkoobiliiti. Innaa asitti egaa akkuma amma maa'oodha, jinniidha, maalxisoodha yeroo sana siribshaadhuma akkanaa wallaaluma maadu waraanni ka'ee Makkoobiliiti kan dhufee waggaa 8 biyya kana taa'ee gadaa badde kana sirreessee seeraan akka namni buluuf abbaa bokkuutti tolchee abbaa gadaa shananuu deebisee gadaa jeequmsaa baasee biyya kana sirreesse. Inni dhumaa waggaa 400 wayi dura kan waan kana godhe Makkoobiliiti. Haati Makkoo Dhaaccii Turaa jedhamti. Abbaan isaa Bilii Dardaraati. Seenaadhuma isaa yeroo caafan maqaa abbaa isaatii iyyuu hin beekan, maqaa haadhaa dhiisi. Innaa Makkoobilii seenaa maccaa kana keessaa nama kaleessaati. Kaleessa gadaa badde akkuma har'a badaa jirtu kan. Har'as namuma akka Makkoobilii sana barbaada biyyi. Nama deebisee gadaa kana deebisee yayyabu. Innaa Makkoobilii gadaa baduu geessee ka 60 baduu geessee deebisee ka yayyabee Makkoobilii jedhama. Kan inni yeroo si gadaan inni keessa jiru gadaa maccaa kana sentariin irraa dhufe immoo calliya. Calliya kunis maqaa lafaa duwwaa miti. Calliya jechaani calliidha. Harargee keessa jira calliin. Callii Calanqoo jechuun nageenye callii uummannis. Waa'ee Dambidolloo Yuunivarsiitii kana na gaafattaadha. Institushiniin ijaartan kuni gara fuulduraatti biyyaaf handhuura aadaa isaatii gadaa asii badde yaa bal'oo asii badde bakka bu'uu danda'a. Bakka bu'ee biyya kana deebisee seeratti tolchee fayyaa isaatiif jiruu jireenya isaatii fi hundee yayyaba ta'uu danda'a. Beekumsa uummata kanaa irratti yoo ijaarame biyyi ijaarame jedhama. Malee beekumsa keetiif kan isa kanaatiif kan koo irratti ijaarra yoo jedhan nama hunda keessa hin jiru. Akka kanatti hin beekanii akka kanatti hin sirreessanii yeroo dheerina keessa dhaloota itti aanu dhugaatti guddisanii dhaloonni itti aanu dhugaadhaan biyya ijaaree guddachuu dandeenya. Jalqaba isaa gaariidha. Manni isin ijaartan hundumti isaa bareedaadha. Namni keessa jiru yaada qabaa, yaadi isaa sun immoo bareedaadha. Isa jedhus wajjiniin itti yaaduu barbaachisaa jechuudha. Indigenous knowledge as duwwaa miti kan jiru. Innaa biyyumti hundumtuuyyuu indigenous knowledge kanarratti ijaaruudhaaf. Kun immoo akka biyya lafaatti iyyuu kariikilamii qaba. Nama kariikilamii sana beekutu kariikilamii isaa qopheessa. Kan Oromoo kun immoo akkamitti kana akka aadaatti akkamitti kana keessa galee baratama. Akka amantaatti akkamitti kana keessa galee baratama. Akka uummataatti akka afaanaatti akkamitti kana keessa laal wayi tokko beekuu qabdu. Uummanni Oromoo biyya lafaa keessa number 1 biyya lafaarraa gosa 4tu jira.
akka afaaniitti Kushitik, Indo-European, Nilotikiidhaa fi Simitikiidha miti gosa arfan kana jira. Sana keessaa Kushitikiidha Oromoon. Oromoon immoo Kushitik warra jedhamu kana keessaa warra naannaa keenya Afrikaa kontinentii kana irra jiru keessaa 100 keessaa 75 Oromoodha. Kana quba qabdu. Kanaaf iyyuu yoo Oromoon bade afaanni Kuushiyyuu wajjiniin bada. Biyya lafaa keessaa 4 keessaa 1 hin badaa jechaadha beeki. Yoo Oromoon bade Kuushtu wajjiniin bada maaliifi Kuush kan jennu kana keessaa 100 keessaa 75 Oromoodha. Yuunivarsiitiin kunis kana akka objektiivii isaa ta'e tokkotti qabatee ijaaruu uummanni akka ijaaramu kanaafi yayyaba buusuu qabdu. Yoo akkanatti beekanidha. Rakkoon tokko maayinni akkan argutti. Amma funyoo wal'aalaan nan beeka jedhee xaxee beekaan danda'een hiiku. Zigalee dubbiin keenya kun yeroo baay'ee wal'aalaatu anatu beeka jedhee xaxa. Isa kana immoo isin sentarii beekumsaa waan taataniifi itti gaafatama guddaatu isinirra jira. Isan beekne baradhaa. Isan beektan qulqulleeffadhaa. Yoo akka kana ta'e kun bu'uura guddaadha biyyaaf. Oromoo duwwaadhaaf miti. Biyyuma guutuudhaaf iyyuu qorichaa jechuudha. Dhalooti dhufu kun immoo waan hojjetu beekumsa irratti ijaaruu qaba. Beekumsi sun immoo beekumsa bu'uurri isaa kan uummatichaa ta'uutu irra jira. Humni kan uummatichaa ta'uutu irra jira. Anyway, dubbii bal'aadhatu inuma tuttuine malee really waan organized ta'een dubbanne waan organized ta'ee dubbachuudhaaf kariikulamii qaba. Gara fuulduraatti indigenous knowledge isin jettan kuni kariikulamii qaba. Dura maal baratu, ittaan sanii maal baratu, ittaanii maaltu barata, akkamitti ijaaraman kariikulamii qaba. Na kariikulamii sana fooloo godhuu danda'u irra jechaadha institushiniin keessan kun. Waan natti fakkaateef waan an beeku hamma namni tokko ta'u ta'eera. Gosaafis, golaafis, biyyaafis waan namni tokko ta'uu danda'u ta'eera. Sanaafi balaa hundumaa danda'eera. Ani maaliif dhuftee naan jedhaa jirte lammaffaan dhufu. Na dhowwuus immoo hin dandeessu. Innaa ankoosi kana dudduuba manni koo beekta miti. Meexxii karaa ala kutte loomicha kaallitti jedhu waaniin sunu. Oromoon dirqama guddaatu irra jira. Uummanni afaan Oromoo kana dubbatu uummata afaan Kuush dubbatu keessa 100 keessaa 75tu Oromoodha. Yoo Oromoon ofuu badiin oolchin Oromoon badee na warri kaanis wajjin bada. Kanaaf uummanni Oromoo kan saas jabeessee kan ollaasaas gargaaree waliin mari'atee jabeessee wal jabeessee gaafa Afrikaa kana akkamitti akka ijaaramu irratti karaan inni itti wal argee mari'achuu danda'uu fi murteeffachuu danda'u karaan qophaa'uufiitu irra jira. Waan Oromoon hamma har'aatti ijaaree kana deebisee walitti suphatee yayyaba isaa miidhagfatee qajeelfatee akkuma makkoo bilii gaafa duraa godhe sanatti
gadaa haaromfatee aadaa ofiitti deebi'ee warra isa fakkaatu wajjin naannoo gaafa Afrikaa kana ijaaruu danda'a. Akkanatti quba qabaadhaa jechuudhaa fi kariikulamii isaa developii godhuu barbaadu yoo ta'e immoo inni toophikii gara biraadha. Yeroo gara biraa dubbanna.